Beirut jirta jechuudha gaariidha. Wanti akkamii waa'ee keessan maalirra jirtanii singalchinaa jechuu jirra Mahammad Bayyaan biratti akkam jirta? Ani immoo bara mana keessa dubartii biraatti fuudha jedhee yaadu jira. Maaliif ati hoo? Ani jaartii isaa ta'uu hin danda'u. Maaliif? Ani nama isaaf ta'u miti. Inni si filatee miti sirratti aarsaa guddaa kaffalee. Dhugaadhaan na filatee aarsaa narratti kaffalee yeroo dheeraa waliin dabarsinee itaa jennee osoo hin taane hafe. Isaanii siif hin galu jettee ni jirtaa Mahammadiin? Itti meetiin hin jira. Nayii xiyattee immoo akkanumatti hin taate biraa fuudhetteen. Laa nahii jedhanii ani akka waliin turreetti akka nama tokkotti ani waan si gargaaramuu qabullee anillee namoota wajjin si gargaaree si hoosisnaa jedheeni jira. Maal jeera inni? Inni akka jedhu kana hunda na taasitee akkana natti ta'utte waan hedduu jira beektee maaliif jennaan ani isa sobuullee hin barbaadu kana caalaa walii hiraarsuullee hin barbaachisu dhugaa dubbachuudhaaf inni kun nama barsiisaadha beektee namni waa barsiisu kun immoo tasgabbii barbaada beektee inni kun barnoota idilee miti kan akkanumatti kitaabarraa miti ka dubbisu aga tasfiiraatti faa qaraasisaa namni diirabbii qaraasisuuf eeggannoodhaan qaraasisuu qaba of eeggannoodhaan waan hunda gochuu qaba. Amma irraatus ta'e akka jeeqamuun barbaadu beektee ani dhugaa dubbachuudhaaf. Innillee natti himee jira akkati akkas jetteeni bakka hawaasatti himnee fuusifna jechuudha walumaan. Warri waan biraatu waraabdanii poost gootanii sheer gootan tana fakkii waan amma kakachuu deemtan waa danuuf guutame. Ustaz Mahammad Bayyaan kana dura san waa'ee Bonijjeet irratti waan inni jaalate irraaf booda hin deebi'uu jeetiin Bonijjee kadhadhee isa kadhadhee yeroo jalqabaatiif akka Bonijjeen galtuuf gargaarsaniin godha je'ee ka ture mana Mubaarak Musammaat irratti yoo yaadatan ana kan namni hundi wal karakkaruu ture. Because waan obboleessi ija jaalate dirqama jaalachuun qabaa murteesseeti agartee saniifuu arrallee ani Bonijjee irraa rakkoo takkan qabu like waa'ee jaalalaa iddullee seenuu hin barbaadu ani nama ganaa lafaa dhufaadha nama ganaa jaalatulleedha taniin jaaladhuufi kana gootullee waan hin beekneef jecha waa'ee isaanii jidduu seenuu hin barbaadu. Arra nuti Bonijjeen nurraa hafuun nuuf gammachuudha akka nama tokkotti kanatti aansuudhaan Ustaz Mahammad Bayyaan tana bakki pooyintiin guddoon bakki jirtu. Ustaz Mahammad Bayyaan duraas bu'ee boodaas bu'ee cinaacha isaa lamaan bu'ee akka obboleessarra guddaa ta'e akka obboleessarra xiqqaadhaa ta'ee isa fuusisuudhaaf nama 915 irratti waada kijaniin guuta itti gama fuula duraati irratti galatooma. Akkana waanni kakadhu malee. Like maal jeetiin kakadha jechuu barbaadeetu Nasraa. Wallaahi wabillahi maarree jeemoo. That's not fair Nasraa ati nan beeytu. Like gurbaan qaadiin Bonijjee irraa viidiyoo waraabee kun as jala jira. Wallahi gurbaan kun ni soba jee koommantii saalaali wallahi lazim anuu maalin see. Wallahi qaadii waan wal beeynuuniif qaadii wal beeynaan viidiyoo nama 600 oliitiitu isa bira jira gurbaa kana bira. Wallahi qaadii wal beeytaa qaamaan. Bakka takka jirra agartee viidiyoo nama 600 oliitiitu isa bira jira nama 600 ol. Maaliif qaadii kana ilkeen uraan cabsin duuba kachi jirtu ati? Because biyya Kanadaati bakki jirru ni beeytaame. Wanti Mahammad wanni ustaasa nu kuusiftu hin jiru ni kijibdaan. No viidiyoo hojii daawwachuu jirtani. Nasraa tamaraatu eegalinka ati akkamitti nama obboleessa kee viidiyoo irraa waraabe boksiin ilkee irraan cabsin himee. Injirra kuno injirtu wallahi firma maqaan kee ni jirra kuno jaamale abadan nama addunyaarra jiru miti. Gadis garba nama 900 kanarratti no onneen qabdu ati no. Dege Nasraa. No miira keessan jira. No. Qaamaniin beekaa viidiyoo 600 bira jira.
Nasra anu arenjira dhugaa rabbi anu miira keessa galee nama obbolee jaartii obboleessa isaa daabboo irraa waraabe. Si wajji nyaatee dhugaa. Qaadii qoree bira fiidiyoo dhibba jiran hundaa hin jirre kunooyin. Wanneeti maamma fuusiftu hin jirtu. Maammanni hoo hiisifta. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maamma keessan seenin hin jirre kunoo. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nasra. Galatooma hawaasa keenya duraan dursa viidiyoo nama 600 bira jira jedhe gurbaan maal jechuun qaadii maalee Baltazaar Oromoo jechuun dhabdanii haa ta'u walumaa galattu waa'ee amma Booniyeetiif ustaaz bayaanii viidiyoo ati waa'ee qaadiitis deebi'e. Yoo qaadii qoree bira fiidiyoon beera Oromoo 600 bira jiraate Baltazaar 2 miti Baltazaar 1 Baltazaar takkaffati. Nadhuma Oromoo Galamaan caalee akkastaan riikaardii caccabsee yookaan taanaan. Du'aayin godhaa obsa. Yaa rabbii xiyya. Daabboo jaanii daabboo namni nyaatu shaayii wajjiniin daabboo namni yeroo buna godhatu nyaatu daabboo jaanii halkan daawwitii akka daawwitiitti akka nama tiifii ilaaluutti dubartiin dhiira daawwachistee dhiirti waraabde dubartii Oromoo tan. Yaa rabbii xiyya walitti hodhe. Yaa rabbi cufi. Yaa rabbii xiyya daabboo janii nyaatan busheessite dubartiin teenya tun. Yaa rabbi nurraa cufi daabboo isaan jaantana yaa rabbi nurraa haasas. Ana gu daabboo janiin haqqisa yaa boleen kiyya ani takka daabboo nyaadheen beeku yoo maqaan daabboo juuqun meediyaa irra dhufe ani daabboo duraaniin jaaladha. Takka bunnaa qoloon godhadha malee takka bunarra daabboo kutadheen beeku. Takka ganama faxara daabboo faxareen beeku wallaahi billaahi rabbii tunarra gaadha. No daabboo isin gada daabboo tana bitadheetiin kan daarabaa dhaqee wallaahi jibbeessiniin garsiisa. Adeenyi makana daabboo nyaattu adda sirratti jettee dhugaa rabbiiti daama wajjin. Wallahi takka daabboo nyaanne yaa uummata Oromoo ani daabboo ji'a keessattuu adii qoree bira 600 daabboo jira. Arga wallahi billahi summiina godha bitadhee summiin sinin jee rabbi summiina godha laala. Daabboon kun tanaami daabboon maa maqaa balleessitan. Wallahi daabboon tana. Kana daabboon tana maqaa sanurraa jijjiiraa yoo rabbi sodaattan. Wallahi maqaa gabjoonni sani maquma siitiin nurraa dhiisa. Maquma siin nurraa dhiisa yoo rabbi sodaattan warri dhiiraa a'uuzu billahi min shaytaan irrajim. Yaa dubartii dhaggeeffadhaa gaama kun. Sababa qaadii qoreetti ustaas Mahammad Bayyaan ustaas Booniyyee hiikee jira kun. Ustaas Booniyyee yoo Mahammad Bayyaanee rumana qaluuna oloottee sodaattee diddee jirti. Dubartiin teenya warree mudura fiidiyoo ergitan silaa bultiin isin jaarrattanii jaarsaa wajji bultaniin jirtu rabbiin obsee isinii haakan. Rabbiin isinii haa gargaaru. Waggaa takka guutuu waggaa 4 guutuu waggaa 5 guutuun isin gorsaa ture feesbuukaan illee. Anaa dhufee kaayiroo baatii lamaa intalti takka Dubaayii irraa qaama qullaa akka haadha sii garaa baatetti dhiiraa ergitee jechuun namichi intalti bareedduun dheertuun konkonisii bishaan fakkaatu ta qaamni siitu wallaahi billaahi dhadhaa dibanii qayya ulanii gabbaasanii malee jenne qaamni sii kun guutuun akka calaqu qaamni sii kun guutuun la akka haadha garaa baatetti akkanatti ergitee fi gurbaadhaa qaama buskuta fakkaatu kana. Gurbaan akkasuma gabbaase meediyaa irratti. Intalti san irraa darbitee ifa jeerte Dubaayii keessatti. Bara 2017 seenaadha. Isinii galee ani gaafasee as uummata dhiiraa kana wallaahi la'aziim ani miseejii ittiin barreessu. Niin kakadhe kophaa kiyya taa'ee yoo nan dhiira janajjane. Yoo nan dhiiraa lubbuu kiyya onneeti jajee yaa rabbii kiyya ati nan dhiisin jeetin ifiif kakachise. Duuba yeroo laayifii seenurraa ijoolleen dubaraa dhiirarraa ifeegaa. Sagalee fokkottuu dhiiratti waraabinaa. Qaama keessan dhiiraan erginaa isiniin jechaa turre. Osuma akkana jennu yoo xiqqaatte dubartii sagaliin beekata meediyaa har'a gabbaati. So amma bultii jaarrattanii dhiiraa wajjiniin jiraachuun keessan yoo rabbi dhiira kashlabbee haala yeroo beektu isinii kanne malee dhiira nagaa wajjin bultanii bultii jaarrachuun keessan ni ulfaata. So isinii galee kanaaf annarraa gabbuu isinilleen aruuza hin jirtanii waan qixxib godhatanii
قرآن سنرى قرأوا تنجروا جنين سنسنتي جنين سنكيس عباسو تنجروا وانتي ما يوت كتب قرأتني نركتني دا يسانيف مان حديثا سنرى قرأ جرى سيتني إركتني موقع قلتني قد جتني ناتي سنينوما رافو جرتني قستي خيسا مالي من الرياضي هاي من الربا سنيافة سيتني وما رها قولوا جرتني واساو خلت لكا بغاني سنغبو سيوانا سنغولو جرتن مالي تيم بيكامي هاي والله اندري رابر سنو لا تجاري ناتان إسني با وردو برتي يروم أول تجو بيجي ناتان سو دوبرتين تينغرا إيرا والله العظيم إيرتي وجن ألو ثمالي دينا قرأتشا إيرا رايفيغا جار سخي سنو يو أكتسا الدنبو هجرا جار سمكيسا يو إفاد عمزي ملي سريرتي أولباتاني وجنين چيسين عيفان وصوصين أركو أني سنيمي قيستو نمني بيانبا والفودي أماتو مدوكو يخاباتو مجا يخاباتو مشان أكن وجنتا والله العظيم جار سكيسن هنگا إني إفاد عمسو أبا من خياتي رومانتيكي وجنين دلقين رومانتيكي إنا من دلقين أسنتي آهفو يو واللولت فيديو دين كباسينجا يو براديم تنو براكن فيديو تيس كباس جارسخيا ورابيا نغديسا يو جت نمني سينامانو شرموتنا وان كان غو تجاريرتي براسين فوتو هيرو ما سي اولتا جتو كديره لما فانير ويا ورد ايرا كرايف ما چفتن جارتي سلافو تاني اكسيتي رومانتيكي اكسيتي اك فرنجي تگل اگلامتني گلبتني رومانتيكي كانت ول ديبستاني فتميلسي ول ديبستاني في دمتها قد ديبستاني وجرها غوتن كراي في چفتن والله دبرتم ما نخا عبدالله إيرامنتي رها وجوغدو never ever دبرتو كين يسني فين ماجرا والله جرين يسني بشاوي فيك والله العظيم جابسك يجتني أمنتني وفتا تفرع باستي فادا بدو سالون خيس فرع باستي وفتا سيجالي جابسك ينقمتشي سود أب سالون خيس أقامك الله كسيت استايل غرق الجلاد يمسر ردقة كسر راح جابسك يا حسمتي خيس أجر وجدته إفتين تبعتين أكنا كاميرا ستبين كان سالون الراحاتي هنكسر ربرد أفتو كم قدي سلكي سيا فيهم ثايا رخايته سيافرسي فيديو ساسيت قدي خايته يو إسا جلا سوق كده يو إسا جلا ديم ده فيديو انتي على جفتي أجر تاني إيراف دلان أرومو أكنا سميتي جرين ساني بالله سرها وجنقودا وررافودا أرجتني يا أرومو وان أرومو والقول أجرتو أرجتني أني يون إيرا أرومو هيرومي والله بالله إن شاء الله أني لان بانتي بافتشو متي خوفهم بافت دون غانسري رول بيب أم صلاة جلسينو مالتو نانجي والله جريني خي يغوتو سون هرارو دبرسون دندو جارزخي يا دوغا داني خانا راقبا أكام فدي يون ديمي ربين راننغافتو إذا قمتشيسو دركما نرجرا شريعتو هيامي قرو إلمينا ماني جالة مماليهين أمانا موان تهف برو أكتا سايو ودادي من حريت يتبرو جنة رابدا وان تهف أني جارزخي سالونة توچو بافده إسا سرر چيسين إيغو كل أجيت أسديما دفع سرر دكيرها جين چيسو فان والله لازم أكنا سمكينا ركبين كان ديمي سبر دكيكنا رش برجو رفين سخي خانا بالسرا قده كامخي هادي كده شتو في قده وخا بخورة ولده كان لخم جا تاسلا دفع راح برجو كاميرا نركبين تايني تناياد أصوني قم من نساوي جوان سنقولي والخابر يادنو تايتي بر بولتين والله العظيم يا ورمو كدو برتي تنتركو چما خيس جرا ديرتي كمال ينغوتن نتي هيرومي تيك على 60 يورو ما قادي قوري ان شاء الله الدنيا خرس قادي قوري ندون تي هيرومتن ندو فرنجي مال ندون سيروم تنجرت ندون ورمو اتيا قماچا قادي قوري مي بوني سي عربسو نجيف دايا ورمو عرب قادي قوري دا سنو كومنتي ابرستا ساده كغوتو يغنا لايف يغنا دفو ما برستا أكا كومنتي إفتي دم سورو كادي كرانا نيات تكرو سنرفس أركي خير ربين كنادا رفوفين دي مايو كتسا سياركو يمال التنبيخ نتافو سيارفس وانتك سيارفس سيفارس
والله هنديمو شينو يتيما فيديو بوني يا قباسو قادي خونا ما ستولين قال شور سيني مي تكلم مسجلي سرافو رنجرو مي خور سيني يا قادي ربي فولم بنتيني خور سيني مي نو جابر ادي فيديو دكان خيس ورابو مالي اوني والباتت انتو بتون قبدو ور فيديو سيرجي وكان بوكسا كول جنة انا سجل كان سيرجا خمسين من بريدامي سنوبر كامي بوني برتقانة فكاتا جابر قادي قريخون ني بريدين تلوني جابر استاذ ناقديس جيت النديدي تنادين فيديو كلين سرا قديس جابر ابو سي قديس اما ديم جنجن اما مرتفع دوسرتي بوني يا جنجن ديم فودي اما متيو على تنبسني ديم قادي قري متيو فودي بقى سيدي سي استاذني فودي كامسي برتقانة توتو زن ديم فودي ngandolin والله ديم ngadu سيدي سي ديمي والله فودي بقى سيقر قارات اللي كينجي كمال وسيني سرقت وديما والله العظيم ولين قلشا يالو عادي ويلكم كينجي كمال ويلكم السلام عليكم. نرقت قوسته ايس راقو بيا كنو بلتي دي جخات لك عادي عمالين بلس أسرع ديجما كان جابوس ديجما أبارما والإنتاين أسرع. أنا وسير جدا نقول كمال واقع عربي أنا مالين بلس عربي أبارك. جالا لابر سميتي خيسقل هلو كاتي فيديو نارا بيا ورا ولا رادور أنت كادي سنغري كادي غرامالي لا أسباي مي ابو قرباني فريداكم أسباي كادي ادي بس بس لا الله ربي بريد بس كان جلجله تكان سيرغا ايجا ني بريد والله بقى فودي بوني يا جرا ربي كادي خلاص فردا أجانو جولي ماما يجي ويجي سيسي أكو جار فما بودا كنا تو كنا تدا مسنجر كيسة فولا إننا لله فيديو دي بجا برجرا جاني اوي جرو نلغلچا فيجرا زلا كوتي كادي كوري فيديو كاسي برجرا جي مي كمان guyyaa digdaman dhufni miseenjarii kee udakuno bilbila jaartii harkattiin ta'a bara jaartii teetii teekinooti barreessan jaartii ta'e jabeeffadhu sitti meen jiraan sitti mee feesbuukii keessaa illee dhufee foloo si godhee jira. Miseenjara jaartii kan beeku jabeeffadhu. Nasra. Wayye kaadi. Amma ni faatiyan wal jana janna bannaati. Baka anis galgala video tak kasiar ga kan gatta bati la ngode gad isa kamang soni ra Wallahi kaameraan kiyya bareedaadha filter illee qaba. ayye Mama rakkoon hin jiru. agora buni barecha Akka ajaa'ibaadha. mujirma kana waliin hin haasa'in oi video me kasi bara jira amma jitan dubarti Kolo na godhamee dhiiru. video me kani qabda kaadi Ilaalaa jira. lakkaa'u jira Lakkaa'u jira. Ani waan ajaa'ibe waan jiru. Amma qaadii kana ajjeesuu ture jira yubarsila. me video me kasi bara jira jimme mullaet Qaadii mee baay'ee dubbadhu qaadii rabbitti. Maalirraa dubbadhu. me asbay khon wasa ya ragota baltasar oromo kuma kamna baltasar wan Baay'ee baab. video di bajani kita Amma atamma gaafsan akkasitti nasfaa loltee lachii balleessitee na raggatte. Amma kunoo baay'aan dhufe keessaan ifa mana gaafatee maal gootame amma. Araaramni keessaa. bulti Ustaazonni dhufanii nu araarsanii walitti araaramni ifama walii goone amma mee warri duraan sooshaal miidiyaa kanarratti na raggataa turtan akkam taatu baadha. okay wai mucaan kun kan video di baja ka budo son si do Inkijiba afuuftu wallahi inkijiba wallahi afuuftu wallahi wallahi inkijiba di baja kam dure inkijiba bakka takka jedha wallahi inni isteeti biraa jira inni isteeti biraa jira inkijiba. Nasra. Foloosi qocatu dhufe.
Wallahi faloo. Laal anaa fi qaadii yoo tokko dubbannan hin dubbadha yookaan qaadii jechuun qoreedha dhugaa rabbii qaadii jechuun nama akka qaadii adda nama konfidansii qabu nama fitti amanu viidiyoo 600 oliitu isa bira jira. Yoo na nama asirratti qota keessa aarse ammatti deemee jaartii namaa poosti godhuu deemu. Ani isa aarsuun barbaadu anaaf qaadii waliin beesti fireendiidha. Saniifuu ani qaadiidhaa wajjin nagee ta'uun bultii namaa tiisuun jaamaa agartee nama bultii namaa tiiserraa tokko. Qaadiin like akka afaan saa kanaa miti wallahi dafee aara dafee waa balleessaas. Saniifuu yoo waliin beeynu jeesan akka inni ja'uun fudhadhamma waa hundattuu. Viidiyoo 600 oliin jeebar nasraa tan agarsiise 600 malee 600 oliitu bira jira. Tana maana ni beekuu. Arraba nama dhugaa himu jiru fakkaatu isin lamaan irraa hin beeku. Inni ni kijibaa jee. Viidiyoo 600 bira jira. Qaadii ati nu ibsi. Mee odoo nuun ibsine namni kun ante araboon namni kun duraan keessaan na doorsisaa ture jedhe. Kana agar jiru kuni bakka kana jirta bakka kana jirta bakka kana jirta eessuma jirta Kanaadaa akka kana amma maal jedhisiita miidiyaa mana wayii seenee niin beekaanii wajjin. Ani nama isaaf ta'u miti. Inni si filatee miti sirratti aarsaa guddaa kafalee.